Imaanii fi abbaa manaa ishee eenyu gargar baase? Namoonni yeroo ammaa kana lafa jiranitti bakka jiranitti akka namni bultiin ijaaran dhiirris shamarranis maaliif walitti inaafu? Maaliif jidduu walii seenu? Qaba kana. Kanaaf jechuudha yeroo ammaa kana imaan abbaa manaa isheetiin gargar baatee jirti. Kaleessa hajjiin gargar baatee deddeeftee ooltee otoo hin buliin dhiira lammaffaa dabalamte. Akkami dubbiin kun garamitti zuuraa jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jecha har'a viidiyoon ani qabadhee isin dhufee waa'ee imaan akkasuma hajjii qabadhee isin dhufee jechuudha. Abbaa manaa imaan eenyutu addaan baasee nama kana hin beekaa nama kana mootuyyuu miidiyaa irratti isa baasuun barbaadu jettee. Kanaaf jechuudha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa viidiyoo kana laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu, koomentii barreessuu, yaada keessan qeeqa qabdan wantoota garaagaraa barreessuu isin heeyyamnee jirra. Kanaaf jechuudha shamarran keenya yeroo hundumaa fiiguu odoo hin taane dukkanatti deemuu odoo hin taane yaaduun dirqama keeti. Ati biyya ambaa keessa hoo jiraatte qabee mallaqa hin dalagattaa bara. Akkamitti dhiira malee jiraachuu hin dandeenyetti? Ati ni dandeessa dhiira malee jiraachuu dhibbatti situ danda'a jechuudha. Tokko maalinni dhiira malee jiraachuu hin danda'u jettanii baasii isatti yaaddan bara isinis ijoolleen shamarranii baasii isatti baaftaa, nyaata isatti baaftaa, dhugaatii isatti baaftaa. Ofii kee waan ji'a tokko itti fayyadamtu otoo yaadde jechuudha. Otoo yaadde nama lamaan fayyadamta jechuudha. Ati mataan keetti waan ji'a tokko itti fayyadamtu fiddee dhiira siif hin taane. Deebitee hammasumatti immoo irraa ulfaa'u nama tokko itti dabalamtee yoo jette namni garaagarummaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf jireenyi biyya Yamaniitii fi jireenyi Itoophiyaatu garaagarummaa qaba. Biyya keessa ama ijoolleen biyya keessa hamma feete dubartii fuute daftee gadi hin dhiiftu. Ilmaan wajjillee gadi hin dhiiftu akka laayyote jechuudha. Kuni ulfeessee yaalumaafu ulfeessee irrumaafu ka dubartii hin baate ka dhiiraa hin baa. Kamtu ani barna ajaa'ibdanii jirtan ijoollee shamarranii kun dhiirallee wallaan ajaa'ibsiiftanii jirtan akka wayii kanatti. Maaliif wallaahi dhasin baay'ee kan ajaa'ibe amma imaan morka hajjii mucaa kanatti heerumtee beeka na fakkaata garuu morka malee silaa dubartii jabduu odoo taate morkattee dalagattee nama tokko jabaa yookiin gara biyyaa galte heerumuu dandeetti. Garuu kaleessa isaan addaan baatee har'a mootuyyuu ka biraatitti dabalamtee deebitee immoo irraa ulfooftee deebitee immoo gatee tara. Akkami dubbiin kun akkami? Naaf hin galle birmee warri beeytan naa ibsa. Wanti hundi seera qabaa, akkaataa qabaa, abbaa jiraa, akaakayyuu haadha zari jira jechuudha. Maaliif biyya Arabaatitti sheekuma sinni kaaseedha sheekuma ni kaagassidheessa abbaa faatikkee waan hin jirre garuu gaafa zarii isaa beekte yoo ta'e oduma biyyaan baay'ootu zarii isaa beekte wallaahi wanni akkasiin jedhu jechuudha. Ilmoo kana eenyutti fidde burate eenyutti hin galtaati buru ofii keetii adda guddisuu hin dandeetta biyya ambaa kanatti ilmoo qabattee mana namaa dalaguu hin dandeetta. Waan tokko otoo yaadin ittiin seenina. Keessa seentee immoo fedhii yeroo muraasatiif jettee keessa seentee immoo keessaa bayuu dadhabda jechuudha. Gaafa dhiirri tokko ilmoo sirratti gate kan dhiiratu immoo hammam ijoolleen bar hammam maraachaa turte ijoolleen kaayiroo keessa jirtu. Ijoolleen kaayiroo keessa jirtu maaliif ilma argachuu didanii akkatti ta'an jireenya baqaa waan beekaniif. Warroonni Yamanii keessa jiran hoo fuudhanii ari'uu. Fuudhee baraa ulfeessee biraa ba'a hin ta'u kun dubbiin akkana jechuudha. Shamarran immoo dhiira keessan dhiirri immoo dhiira akkami dhiirri oduu namaa fuudhee haadha manaa isaa gadhiisa. Inni nama akkami maal jechuudha? Inni dhiira miti. Dhiirri akkanaatu dhiira hin jedhamtu. Isii gaafa fuudhu oduu namaatiin fuudhe. Gaafa intala kana imaaniin fuudhu gurbaan kun jechuudha qaama isee dhiisee kati kun oduu namaatiin fuudhe inni immoo dhiira akkami oduu namaatiin biraa gatee deemu. Abadan jechuudha otoo nama aqlii qabu ta'e dubbii san nama sanirraa fuudhe intala tana duuka jireenya ajaa'ibaa jiraata.
jaalala isiif dabalachuu waan feete haa taatu imaan isa dura jechuudha. Waan feete abbaa feete hojjillee haa jiraattu isa dura jechuudha. Garuu amma mootuyyuu haadha manaa isaati. Gama yuutuubiitti isa fiddee yuutuubis bantee fi bakka isiin haalaan hawwiirra jirti ilmoollee waan garatti godhattee baay'ee tokko akkatu ajaa'ibaatti jechuudha. Bakka maaliif hin jiraa miti nama ilmoo argachuuf deema jireenya ofii jijjiiruuf deema waan ta'eef bakka baay'ee itti tola jechuudha. Itti tolee haala gaariin jechuudha imaanni waa dubbatta yoo argitan garuu mootuyyuu mucichis otoo gaarii fakkaatu keessa nama irra kana malee keessa namaa kana rabbii tokkichatu beeka. Hundi isaaniitu jechuudha gubbaan kun bareedaadha. Keessa immoo akkuma rabbiin fedhe jechuudha. Kana eenyu ofirraan gahee miidhaa kana eenyu ofirraan gahuu kan jennu taate mataa keenya nuti shamarran nuti ofii keenya biyya ambaa keessa kophaa jiraachuu hin danda'u. Maali jechuu hin danda'u jettee dhaayitee dhoqqee keessatti gigama. Gaafa dhoqqee keessaa baate immoo dhoqqee keessa seente immoo dhoqqee san keessaa bayuun qilee jechuudha. Qilee san keessaa bayuun ni ulfaata. Obboleettii tiyya ammuma gattaa'e dalagadhu. Taqabdu warra kee gargaare. Irraa warra kee gargaare. Ta irra guddoo ofii kee ta irra xiqqoo maatii kee. Walla gaafa biyya galtee jette ati mallaqa yoo hin qabaanne sareen kabajaa qabdi. Ijoollee biyya arabaatii fi ijoollee biyya arabaatirra saree biyyaa santu kabaja qaba. Sareen biyya maaliif kabaja qabdi? Isaan bira turti. Isaan wajjin isaan nyaatan nyaatti. Waan isaan dhugan dhugdi. Garuu ijoolleen biyya arabaa asii galtee gaafa mallaqa harkaa dhabde sareen isin biratti saree isaan bira isii biraa san kabajan malee walla warra mallaqa hin qabne kabajan. Kun dubbii dhugaa jirtu. Dhugam jirtu walitti himna beekaa kana. Kanaaf nuti mootuyyuu dhiira malee jiraachuu hin dandeetta. Garuu immoo yeroon ati dhiiratti dabalamtee ilmoo argachuu barbaaddu hin jira. Yeroo keetitti fayyadamii. Gali biyyatti abbo hiyyeessatti heerume. Wallaahi hiyyeessatti heerumtee wajjin kan dhakaa mukatti bu'ee buusan. Dhakaa mukatti bu'ee dalagu san isa hojii yoo jiraatte san sii filadhaan akka mataa kootiin. Maaliif kana durriyyee mataa filee surree duuban gadi buusee paantiin xiqqishuma isii irra taa'u osoo laalate ijoolleen biyya Itoophiyaa garuu biyyallee akkasuma beekaa. Surree qaaraa uffachuun qaaraa jedhanii surree takka beektani. Gaafa tokko waan isin ajaa'ibu mucaa obboleettii tiyyaati. Isinitti hima dhagaa waan qaaraa jedheefi. Gaafa kaanii surree iidarratti bitatan. Inni kunillee maan hajjiidha. Surree uffata iidarratti bitatanii galanama. Shaamizillee ka bitan hin morsiisiisan akka wixxir goote gama gamana mudhii isaa qabdu agartanii. Surreellee ka bitan gana makiinaa iddoo makiinaa fidanii morsiisanii qaaraa jedhan sadaqata. Homaa takkaan dubbanne nama tokkotti dubbanne akka namni jim jedheetu maal laala. Haga isaan fuudhanii ba'an kanallee akkanumatti deemanii magaalaa dhaqanii dhufan. Akkasumatti eege. Maal godhuddi garaa kee keessatti ijoollee maal godhuddi. Hin argaa beekaa surreen kun luutu kun jedhu wixxir amma hin gale. Miidira dhulaale ka'anii akka yaada kiyyaatitti kinoo mooma kana sirreessan jedhee yaade. Shaamisii bitee kanallee gamana qal'isee yaani gabaa akka isaa mudhii isaa kan wixxir gootee yaani hin jira miti istaayilii irraa bareeddutti. Gurbichi maashaallah tabaarkallaa irra jiraafachaa kaa'ama. Hin gale feestaalii as fuudhe. Feestaalii wayii fuudhe. Feestaalii hin jira miti feestaalii biyya keenyaatti gurguraacha kana. Feestaalii kanas fuudhetti lukumatti maal godhu heddaa lukatti dirattaa. Feestaalii kin waa hinnaa hidhatu heddaa maal jedheeniiti kaa'aniiti qallitti jiraadha. Edaan surreen diratu edaan qo'a isin hagaltu dubbiin kanaadha. Ittiin godhe feestaalii lukatti dirattee surreen dirata. Isin ajaa'ibu shamarran kennamoo dhiira ijoollee amma akkan mucaan sun jechuudha. Gaafa kaan dubartiin nama qabdi. Mucaan sun gaafa kaan na ajaa'ibe surree feestaaliin dirati ijoolleen biyyaa jechuudha. Ijoolleen shamarran immoo dhiira kana jaalattanii bara. Gaafa kaanii mucaan sun aniintii yeroo san balaa buusee
akkamita kana akka kiyyatti lolaa beekaka akkamita kana gootaa maali tirtira akka kiyyatti. Garuu gaafa of beeke namni gaafa of beeke mucaan sun amma gaafa asii gaafa dura Saa'uudidhaa gala abbaa ilmaa ta'e lafachaa sana deema surree qaaraan hin jirtu rifeensi duraan akkatti qoree dakana ciisa rifeensa sanallee haadhatee maaliif dubartiin tun takka si jijjiirti bara ilma namaa kana dubartiin hin jijjiirre jechuudha maaliif dubartiin maloota garaagaraa maloota hedduu qabdi. Kanaaf wallaahi waa'ee mucallee kaasee jira. Waa'ee maaliitirraa kaase waa'ee ijoolleen biyya arabaa jiranii ani surree jedha ani jireenya addaa jiraachuu hin danda'u jedhanii odeessaniif sobaan jiraata. Fira qabaatte taanaan fira iddoo si cinaa jiru kas cinaa dhaabbatu qaati yoo mallaqa argattu qaati yoo mana kiraa barbaadde qaati yoo rakkatu si cinaa dhaabbatu argannaan wallaahi dhiirri qilee haalitu dhiirri biyyoota waan Aishaa tana keessa jiran qileema haaliidhaan qalema jechuudha. Dhaamsi kiyya dhibbatti kan ollaa ijoollee meeqa kamtu biyyatti ni kaayidhate asuma taa'anii seera ergatanii maatiin isaa keenya nama akkamitti deemta yoo isinillee ta'e nama naannoo keetii nama maatiin kee beeku nama abbaa maatii kee beektu malee duriyyama akkan maammataa filee jaakettaa naffa'ee darbii baqa ispoortii adda addaa hojjate kan bifuun isaa kana laalte ijoolleen daratti isaa kana laalte dhugatan booda immoo addaan booda maasee booda firiiziin inni amma inni muratu qibaatiin inni amma dibatu biyya arabaatitti akkuma nuti gisee biyyatti galee jijjiiramusa dhiirri baramma dhiirrillee hin dibatti waan isin ajaa'ibu dhiirrillee wallaahi meekaappii hin dibatti dhiira jechuudha ani kiyyaa argee jira biyyuma keessatti illee dhiirri meekaappii hin dibatti mucaa wayii tiktookii irratti argitanii miti. Mucaa san likki dubartii jettaniin as tofuroo laale. Mucaan sun meekaappii godhataa jechuun ka mucaa wantaa sanii miti mucaan sun eessa Afrikaa namoo eessa mucicha sun isa odoon taane mucama afaan Oromoo dubbatu rifeensa qoratee hidhii kana lippistikii dibatee bakka akkamitti akka ajaa'ibaatti uf eeggannu akka dubartii kana dubartii fakkaata. Tofuroo laale. Namni keenya. Ijoollee shamarran keenya akkatti uf hin gatinaa uf gattanii dheeratti uf hin kenninaa bakka hin ga'aati dhiira gisee duraa argitee dura amma fakkeenyaaf imaan hachi wajjin hin turre fakkeenyaaf hachi wajjin hin turre hin dhufte hin lixxe maaltu gurbaa kanatti sii fide maaliif firii taatee jiraatte maaltu si dhogu firii mataatee yoo jiraatte dalagattee jiraatte. Mana isa wajjin galtu kana keessa adda kee yoo galte maara koo kilaasii takka fudhatte yookiin nama akkas nama gaarii bira kilaasii takka fudhatte meeshaa kee keessa fudhatte maara koo qaba maaltu dhiira wajjin mataa si dhukkubsee bakka hin jiraa miti ijoolleen meeqa kamtu miiliyoona kamtu amma Yamanisan keessatti dararamaa jira ulfaa'ee da'ee ilmaa wajjin rakkataa bakka waa hedduu jira boleen keechu. Wallahi asimat anak jedhulleen beeku obboloota koo qaqqaalii gaggaarii babbareedduu ani isinitti dhamachuun barbaadu waan taanetti dhixinaa waan taane keessa seeninaa deebi'ee immoo malee wallahi waa hedduutu jira jechuudha obboleen waa hedduu waan hedduu hin jiraa miti amma akkanumatti namni sirraa nyaatee sitti fayyadamuuf si gatee si biraa deemu mallaqa kee fudhatu bakka waa hedduu. Lafa kanarra jira. Waa hedduu lafa kanarra jiru kana mootuyyuu ati irraa fagaachuun dirqama keessa. Garuu qoreen takka yoo doon arginu nama waraanatti otoo deeman jechuudha. Ilma namaa gara itti irraa fagaattuun qabdu. Garuu mootuyyuu waa hunda keessa gisee ama miidiyaan akka tolche kana keessa waan intarneetii lixu akka ijuma gurra isin qabes keessattuu ijoollee keenya. Ijaa gurra isin qabe. Warra bakka isin godheef hin beeku. Balli ilmi namaa hin dogongora. Amma takiyyaan hin dogongora. Ati hin dogongorte. Takka dogongore. Wallahi lammaffaaf sadaffaan ijaa gurra qabatu jechuudha. Kanaaf wanni isin jechuu barbaadu lafaa dhufaan teenya shamarran teenya babbareedduudhaan teenya waan hin taanetti seene dhiira goofaree laaltee ittiin deemi dhiira bakka amma hin jiraa miti akkanumatti jaalatte. Isin jechuu barbaada
obboleeyyan kiyyaa viidiyoo kiyya kanaan laayikii sheer sabiskiraayib koomentii godhaa hin dagatinaa yookaan immoo qorxii keessan beektanii isinii gale akkasii nagaatti.